Egaa waraana guyyaa 12 Iraanii fi Israa'el jidduutti gaggeeffamaa tureeti. Ganama har'aan tanaa lolli haariin Iraan irratti banamee ture. Lola kana kan Iraan irratti bane US fi Israa'el ganama har'aan tanaa jechuudha. Iraanii fi Israa'el wal ta'uudhaan haleellaa qilleensaa jabaa Iraan irratti taasisanii haleellaan isaanii kun irratti xiyyeeffatu hooggantoota olaanoo Iraan akkuma kanaan dura Israa'el gaafa jalqaba lola guyyaa 12 san gaggeessaa turte hooggantoota olaanoo Iraan ajjeesee turte sanitti kunillee bifuma wal fakkaatu san irratti xiyyeeffatee lolli hundumaa lola qaanidha hamaa ta'uudha mala. Lola kana eegee Iraan biyyoota baajjattu galeessaa kanneen akka Qatar, Dubaay, Bahareen, Joordaanii fi biyyoota kanneen kana fakkaatan keessattuu iddoowwan Ameerikaan warra waraanaa keessaa qabdu irratti haleellaa cimsanii raawwataniin booda miidiyaawwan adda addaa qondaala Israa'el tokkootu wartee nuuf hime jechuudhaan gunaan olaanaan Iraan Ayatullah Ali Khamenei akka ajjeefame oduu shakkii facaasaa turan jechuudha. Oduun tuni egaa jalqaba bakka irraa kaatee takaffaa qondaala maqaan isaa hin himamin kan Israa'el tokkorraa jechuudha. Miidiyaalee warra lixaa kanneen akka Fox News fi Reuters faan oduu san qabataniiti olii gadi deemaa turanii miidiyaawwan kaanis sanumarra dhaabbataniiti miidiyaalee san wabeeffatanii oduu san qoodaa turanii jechuudha. Gabaasichi ammoo gabaasa shakkiiti ammoo gabaasni gama Iraaniin bahaa jiru inumaa Khameneiin duudhaa miti jiraateetu akkuma duraaniitti hooggansa isaa ajaja isaa dabarsaa jiraadha ontechaa jiran. Gama biraatiin ammoo dubbimaa ministeera dhimma alaa Iraan tokko turtii miidiyaa ABC waliin taasiseen Khameneiin akka lubbuun jiru Indiyaa Today miidiyaa ABC wabeeffachuudhaan ammaan taniif hoomsee jechuudha. Oduun kun kan dhageemte erga miidiyaaleen addunyaa qondaala Israa'el wabeeffachuudhaan Khameneiin du'e jaanii oduu shakkii facaasaniin booda. Ayatullah Ali Khamenei nama ganna 89 erga inni aangoo qabatee mootonni Ameerikaa yoo xiqqaate nama 6 oliitu aangoo irratti wal dabre jechuudha. Osomanni biyyattii tana gaggeessaa jiru. Isaan hundinuu akkuma amma Trump gartee isarratti xiyyeeffatee isarratti qabsaa'aa jiru kanatti akkasumatti isarratti xiyyeeffatanii waan danda'an hunda godhaa turan. Garuu osoo humaa hin godhini hanga irraa jaarsa kun lubbuudhaan argame. Bara hooggansa isaa keessattis gootummaadhaan Iraan hoogganeeti jira. Addunyaa irratti biyya silaa sodaatamtuu jedhamtee beekamtu. Ameerikaa sodaa tokko malee quba ija kaayate dhugaatti himaa as ga'ee jechuudha. Haleellaa ganama har'aan tanaa mana barnootaa tokko irratti qiyaafatameen yoo xiqqaate dubartoonni 40 ol ajjeefamuudhaatu wartee gabaafamaa jira. Dubartoota daa'imman manneen barnootaa keessatti baratan jechuudha. Iraan haleellaa gartee US fi Israa'el irratti raawwatan kanaaf deebisaa kennuudhaaf wurtuuwwan waraana Ameerikaadhaa kanneen baajjattu galeessaa keessatti argaman kanneen akka Qatar, Bahareen, Dubaay akkasuma Joordaan keessatti argaman hedduu isaanii haleellaa addaa irratti gaggeessaa oolteeti jirti. Haleellaa isii kanaanis akka milkooyitee jirtu jechuudha kan himaa jiranii yeroo 5 irra deddeebiidhaan waliigaltee nukuleeraa guruudhaaf Ameerikaadhaa fi Iraan jidduutti mariin taasifamaa ture. Garuu mariin san marsaa 5ffaa irratti yeroo inni milkaa'uudhaaf ka'etti Israa'el lola Iraan irratti banteef buufatee ture. Lola san keessatti ammoo injifannoon barbaadame injifannoon eegame waan hin argaminiif lola san gartee akka dhaabbatuuf dirqamanii turan jechuudha. Ammaan tana ammoo Israa'el halkanii guyyaa wayiwaattee Ameerikaadhaan Iraan gabbisa nukuleeraa isii jabaatee tuufaa jirti. Kanaaf waan ta'u godhuu qabna waan juuni jechuudha kan jaarsa afeertee Israa'el gamanaas fiddee duba jaarsii onneen gartee inni fiigaa dhufee haleellaa kana taasisee fi wanti amma deemaa jiru dachii samii taa'urteeti jirti. Israa'el ammoo wayiwaata isaa gartee Benjaamin Netanyaa'oon eegaleeti jira. Hawaasni gartee addunyaadhaa nu wajjin dhaabbadhaadha. Nama nurra guddaa qabneeti harka duuba nu micciirame nu dirmadhaan gartee waamicha Israa'el har'aan boodaa taatee jirti jechuudha. Duuba galgala har'aan tanaa wayita soomana furaa jechuun kan Qatarii fi Dubaay irratti haleellaan qilleensaa hawwatuun qopheeffamte akkasuma wayita salaa taraawwiidhaa Bahareen irratti dirooniin Iraan tokko fooqii guddoo Bahareen keessatti argamutti qiyaafachuudhaan fooqii mataa facaaseeti jira jechuudha. Wanti kun hedduu nama sodaachisa gartee waraanni tokko ka'uun salphaadhaa hoggaa ka'e ammoo miidhaan isaa biyyoota ollaa hunda gaagaatee jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyyoonni Arabaa kanneen akka Qatar, Dubaay, Bahareen, Joordaan, even Suudiillee dabalatee jechuudha. Sababa gartee haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irra taasisan kanaan waxalamaatti jiran jechuudha isaan hundinuu. Wirtuu waraanaa waan naannoo san keessaa qabaniif jecha US fi Israa'el achirraa nu waraanan jettee Iraan waan yaadduuf jecha kallattiidhaan biyyoota wirtuu waraanaa jaraa jiran hunda irratti gartee haleellaa taasisaa jirti jechuudha. Gaagaamni kun deemee biyyootuma Islaamaa hedduutti rakkoo guddaa uumaati jira. Yoo qayyaadatti taate guyyaa lamaan dura biyyoonnummaan Arabaa kuni haleellaa qilleensaa haleellaa biyya teenya keessarraa gartee karaa keessanitti ciqeeffatamu abadan hin ayyamnu jechaa turte Iraaniin. Ammaan tana ammoo as deebi'anii Iraan birmadummaa keenya cabsitee jaanii wayiwachaa jiran jechuudha. Biyyoonni amma gartee teessee Ameerikaan irraa haleellaa san Israa'el hojii irratti raawwatte biyyootuma akka Qatar, Doohaa,
Bahareen, Dubaay biyyootuma kana keessaa jechuudha. Osoo gartee akkuma afaaniin jaansan hagaa hin taate rakkoon irra isaan mudatu turte Iraan ammoo haleellaa qilleensaa ilaalee isaan biratti fudhachaa jirti jechuudha. Waraanni kun akkamitti xumurama wanti yoo immoo gaafii nama hundatti taati jirti maaliif waraana gaafa guyyaa 12 kan yoo xiqqaate ji'a 7 dura gaggeeffamee ture san Isroon akkamatti bifuma ammaa kanaan ifiisiitii fi yaa'ii kadhattee turte akkasuma akkasuma jira kan duba gartee deebisanii harkatu duba micciiranii marrachiisanii jaarsatti bilbilee aboo harkaan fuudhii ifumaaf hin seene kunoo jarri albaatiin irraa fudhanii na dhaqqabii waan jettuun jaarsi dhufee gartee xiyyaaraa kaasee akka ijoolleen gartee gaafa ijoollee hoggaa abaluu na dheetti ijoolleen sitti himatte eenyu sidhee abaluu sidhee jaanii irraa dhawan sanitti dhufee xiyyaaraa kanuma gubbaarraa neessee achii deebi'ee jechuudha. Gammaddee soon akkasitti kunoo abbaan keenya dhukkee isinirraa kaasee abbaan keenya jettee akkasitti achumaan hurgufamtee fooqiin biitii guutuu harka carqooytee haftee jechuudha osoo waa takka jijjiiramu hin buusin. Haleellaa gartee gaafa san Isroon raawwatteen hooggantoonni gurguddaan gartee biyya Parshiyaadhaa kun biyya Ayatullaa kun hedduun gartee toora naannawa nama 9 warreen gartee wirtuu gabbisanii kuduraa keessa hojjetan saayintistootaa fi hooggantoonni irraa ajjeefamanii turanii duba ajjeechaa sanirra dhaabbattee gartee kan ammaa kana hoggaatti maamtu biitituun biyya akkamiin waan yuusitti dhagahamaa jiru biitituun kaslaa hudduun lafa dirti asiin booda mataa ol qabattee gartee hin kaatuu yeroon isiidhaan jaanii gartee namni hundinuu irraa sodaachaa ture yeroo san turte. San hunda dandamattee biituun sadarkaa haala sanirra caalaa gartee nama sodaachisuutti deebitee jechuudha. Xayyaara biituu guddaa kan akka addunyaatti gartee Ameerikaa malee biitii biraatti akka hin qabne san fayyadamtee Ameerikaan wirtuu gabbisa gartee Iraanni qabdi ja'aman san irratti haleellaa qilleensaa taasiste. Haleellaan taasifame san duba akka yaadame sanitti gartee osoo milkaa'ina fuun addunyatti yaaddoo guddaa taate ammallee warra dhiirootti onnee dabalataa horte jechuudha. Tasanirra garuu wanti nama yaachisu jaarsa kun erga gara aangootti dhufe yoo xiqqaate mootonni Ameerikaadhaa gara nama 6-7 irratti jijjiiramanii jiran. Hundi isaaniitu ejjennoon isaan isarratti qaban tanuma akka amma gartee jaarsa kun isarratti fudhachaa jiru tana ture jechuudha. Tokkoon isaanii kan isa jaalatan numaa ture. Hundi isaanii takkatti ol dabranii uummata godhuu dandeenye. Kan daawwachaa turtan Oromiyaa Viizinii diinaa olii ammoo kan isin waliin turii taasise hanga xumuraatti hordofuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Galatoomaa sabiskiraayib godhuun dagatinaa.